Gara YouTube kanaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha akkuma yeroo darbe waadaa isiniif galee ture amma barsiisa muuziqaa part 1 jedhee jalqabuudhaaf qophii hundumaa xumureen asitti argama. Barnoota kanatti tumsanii dura gara kanatti warri reefuu seentanii kanaan dura maatii keenyaan ta'een jirtan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Barnoota garaagaraa dhimma muuziqaa irratti baay'ee isin fayyaduuf baay'ee barbaachisoo ta'e nu wajjiniin baradhaa jenna. Hubachiisaa asirratti barnoota muuziqaa kana barachuu namni qabu tokko jedhee nama jalqabuu fi namoota kanaan dura karaa seera qabeessan taane baratan yeroo jennu callisamee waan beekamaan taaneen waan kanneen baratanii amma church irrattis iddoo garaagaraa taphachaa jirtan tokko jettanii keyboardiin akkamitti baramu akka qabu akka nu wajjin itti fuftan isiniin jennaa jechuudha. Namoonni keyboardii barachuudhaaf fedha qabdanii carraa dhabdan yeroo dhabdanii fi haalli isiniif jechuu didee mana keessan teessanii YouTube kana hordofaa silkii yookiin bilbila keessan irratti shaakaluu dandeessu jechuudha. Bilbila keessan applicationin piano irratti warri qabdan yookiin warri hin qabne walirraa dabarfachuudhaan download godhachuudhaan barnoota kana akka hordoftan jechuudha. Isiniin jennaa jalqaba irratti keyboardiin yookiin muuziqaan kun maalidha yoo jenne addunyaa kana keessa akkuma waliigalaatti sagaleewwan 12 qabnaa jechuudha. Sagaleewwan 12 keessa sagaleen 7 sagalee of danda'u nootaa guutuu jedhamu, sagaleen 5 immoo nootaa walakkaa yookiin sagalee mataa isaanii hin qaban jechuudha. Kanaaf asirratti sagaleen 12 jechuun fakkeenyaaf warri kun 12 jechuudha. Skeeliin kun 12dha. Sagalee 12 jira jechuudha. Sagalee 12 keessa warroonni of danda'uu jedhaman sagalee warri torbaanii fakkeenyaaf do, re, mi, fa, so, la, si, do warra kana jechuudha. Warri of danda'uun ta'an sagalee isaanii hin qabne immoo warra shaarpota jedhaman warra gurraacha kana fakkeenyaaf si kana warra kana jechuudha. Warri kun sagalee of danda'uu hin qaban jechuudha. Sagalee of danda'uu yookiin nootaa walakkaa maaliif jedhamanii sagalee mataa isaanii fakkeenyaaf kun siidha, kun diidha, kun e, f, g, a, b, c. Warri kun garuu kun fakkeenyaaf c sharp ta'uu danda'a, d flattis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf sagalee mataa isaanii hin qaban jechuudha. Barnoota kana akka hordofaa jirtan abdiin qaba. Shaakala akkamitti shaakaluu akka dandeenyus asumarraan itti fufaa waan deemnuuf YouTube kanatti amma seenaa warra jirtan kun Josh Music Tube'dha. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Hayyee galatooma. Okay, barnoota keenyatti gaafa deebinu jechuudha. Yeroo baay'ee barnoota gaafa keyboardii namoonni keenya gaafa barannu wanta xiqqoo see barreennaan finneerraa xumurreerra jennee shaakala keenya dhiisnaa jechuudha. Kun immoo dogoggora guddaadha. Kanaaf warroonni muuziqaa church irrattis taphachaa jirtan akkuma sida isinii kaase tapha keessan professional perfect gochuudhaaf karaa seera qabeessa ta'e barachuudhaaf YouTube kana hordofuudhaan wantoota asirratti argitan gara church yookiin gara bakka keyboardiitti argattaniitti deemtanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Barnooti kun nama muuziqaa fedhu hundumaatiif baay'ee barbaachisaadha. Nama manatti keyboard taphachuu barbaadus warra church taphachuu barbaadus muuziqaa kan ta'e nama muuziqaa taphatu kamiif baay'ee murteessaa waan ta'eef part 1 kana akkuma jalqabneen part 2 3 qabaatee itti fufa waan ta'eef YouTube kana share warra nagarree walii gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Yoo jalqabnu kaa akkuma beekamu gaa akkuma isinitti hime sagaloota kana tokko tokkoon diigee cancaree isin barsiisa waan ta'eef seeraalaan hordofaa isiniin jedha. Galatooma. Fakkeenyaaf namoota baay'eedhaaf wanti hin hubatamne
warri silkiirraa bilbila keessan irraas qabdanii namoonni baay'een immoo kiiboordii taphachuu shaakalan iyyuu maqaa isaa seeraan hin beekanii jechuudha. Kanaaf tokko jennee kan jalqabnu iskeelota 12tu jira. 12 keessaa 7 fi warra of danda'uuf 5 warra of danda'uun tana warra sagalee mataa isaanii hin qabnetu jira jechuudha. Isaan keessaa fakkeenyaaf sagaleen kiiboordiin kun dooramii faadhaan jira jechuudha. Kun amma normally ABCDdhaan C D E F G A B C jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun C1dha. As deebi'ee amma C jedha jechuudha. C D E F G A B C amma C dhufee jechuudha. C3dha kuni. C D E F G A B C C4 C D E F G A B C C5 amma C6 itti qaba jechuudha. Sagalootuma as jirantu asittis darbaa deema okteevii isaaniitu wal caala. Sagalee isaan dhageessan tokkuma ta'ee furdinaa fi qal'ina isaan qaban ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti konsiisee xiqqoo qal'aa baay'eedhuma jechuudha. Kunis simatee sagalee isaan kennan tokkuma garuu okteeviin isaanii garaagaraa jechuudha. Muuziqoota barbaanne kan addunyaa kanarra jiran guutummaa asumarraa arganna jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabnu jechuudha. Si'a baay'ee dogoggora namni kamiyyuu irraa sirrachuu qabu kiiboordii yeroo barannu jechuudha. Kana do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Eeshi akka sanii barsaa turan jechuudha. Kun dogoggoradha. Namni reefu jalqabus warri kaan dura jalqabdanis faranjiin asii yookiin namni warra kana baasan kiiboordii warri kireet godhan jalqaba F fi B'n tuqinaa nuun jedhanii barsiisu nuun cheerchiitti jechuudha. Garuu F fi B'n kiiboordii irratti maaliif barbaachise? Kanaaf namni kamiyyuu asirratti waan jiru guutummaa taphachuu danda'uu qabasi taphachuun dirqamasi jechuudha. Fakkeenyaaf faarfannaan biyya Itoophiyaa keessa jiru sagaloota 5 diatonic pentatonic major scale yookiin tizita major kan jedhamu sana jechuudha. Innis kunuutti isa kanadha jechuudha. Faarfannaan keenya isa waa'ee kana amarraatti kama dhagaa turre dhaloonni boodanaa garuu ammayyeessuu osoo hin taane gara muuziqaatti warra durii caalaa argatanitti siquudhaan muuziqaa akka fooyyee dhufu gochaa jiru jechuudha. Kanaaf kiiboordii yeroo jalqabdan kanadha jechuudha. Namni kiiboordii tokko jalqabu yeroo kamiin kan inni shaakaluu qabu kana. Kanaaf warra silkii irraa qabdanis manatti kan shaakaltan dirqama quba keessan shaakalchisuu qabdu jechuudha. Kun amma dooramii faa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sila isinii kaasee maqaa qulfii kanaa isinitti hime jechuudha. Kun C D E F G A B C jedhama innerra. Yoo barbaanne hoo lakkoofsa yoo laanne immoo 1 2 3 4 5 6 7 jechuun isuma kanatti deebine jechuudha. Kanaaf 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 gochuu dandeenya jechuudha. Afaan warra xaaliyaaniiti immoo do re mi fa sol la si do asumatti deebi'a jechuudha. Kanaaf yeroo shaakallu do re mi faan kun dogoggora. Kanaaf kam ta'uu qaba namni reefu kiiboordii jalqabus warroonni kaan dura gattanii baratan gara kanatti deebisuun dirqama keessanii jechuudha. Akkasii jechuudha. Asirratti qubni koo quba koo irratti waan isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf kun 1 2 3 4 5 jennee waamna jechuudha. 1 2 3 4 5 jennee waamna jechuudha. Kanaaf
tokko lama sadii ergannee booda tokkotti deebinaa jechuudha. Tokko lama sadii afur shan. Qubni keenya kan itti shaakaluu qabu disorderii ta'uu kan hin qabne. Tokko lama sadii tokko lama sadii afur shan. Kanaan shaakaluu qabna jechuudha. Muuziqaa kana nuffii tokko malee yeroo hundumaa shaakaluudhaan perfect ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf namoonni mana keessan teessanii na hordofaa jirtan kun istiidiyoo keessan yookiin mana barnootaa keessan mana teessanii muuziqaatti baratanidha jechuudha. Like gochuudhaan yaada qabdan waan na gaafachuu barbaaddan wanta gaaffii isinitti ta'u dhimma keyboard irratti jechuudha. Comment jalatti na barreessuudhaan waan irraa barachuu barbaaddan asii karaa kootiin wantan danda'u isin barsiisa. Comment gochuudhaan yaada qabdan jajjabina akkanaaf laattan isin jedha. YouTube kana especially namni afaan kana dhaga'u baay'ee fayyadamaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Arga part tokko faara waama xiqqoorraa yoo jalqabne jechuudha. YouTube kana hiriyoota keessaniif share godhaa. Walitti maatii Josh Music Tube linkii as jala isiniin kaa'aa jechuudha. Share walii godhaati namoonni hundumtuu akka baratan muuziqaan afaan Oromoo guddachuu qaba, jijjiiramuu qaba. Kana irratti xiyyeeffanneeti anaan na jajjabeessa. Gara fuulduraatti barnoota garaa garaa muuziqaa qofa otoo hin taane faarfannaan maalirra jira, aartiin Oromoo eessarra ga'ee jira kan jedhamu irratti muuziqaan Oromoo eessatti guddatee jira kan jedhamu irratti hojjechaa jirra. Pirogiraamii nuti baasaa jirru guyyaa fakkeenyaaf torbee keessatti guyyaa tokko barsiisa piyaanoo yoo goone guyyaa kan biraa gaaffii garaa garaa bakkee baanee nama gaafachuudhaan gaaffii bashannansiisoo guyyaa kan biraa immoo piraankota garaa garaa jechuudhaan YouTube kanas aartii Oromoo guddisuudhaaf qophoofnee jirra. Galatoomaa isiniin jedha. Piyaanoo xiqqoo isinii taphadheen part 2 itti fufnaa jechuudha.